Hojiilee Naappooliyoon Hiil keessaa addunyaa kana irratti beekamoo fi barsiisoo ta'an muraasa kan itti wal yaadachiisnu ta'a. Salphaatti wanti nuti hubachuu qabnu waan sammuun keenya ni danda'ama jedhee amanu hunda ta'uu akka dandeenyu amanu. Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa wiirtuu qophii keenya onnachiistuu har'aatiin namni kamiyyuu hiree argachuu fi milkaa'ina dhugaa gonfachuuf maloota isa barbaachisan muraasa isiniif qabadhee dhiyaadheera. Ani Lubee Girmaati nu faana tura. Think Underground hojiilee Naappooliyoon Hiil addunyaa irratti beekamoo ta'an keessaa isa tokkodha. Namni kamiyyuu milkaa'ina dhugaa gonfachuuf maloota isa barbaachisan muraasa keessaa inni tokko fedhiidha. Wanti hundi fedhii irraa eegala. Fedhiin jireenya kee keessatti akkamitti waan tokko akka barbaaddu kan agarsiisudha. Kana galmaan gahuu yoo barbaadde malees fedhii hin qabdu jechuudha. Garuu wanti ati taatu suuraa dhugaa kan ta'e fedhii keessa gubaadha. Fedhiin kee garuu fedhii gubaa ta'uu kan qabuu fi fedhii kee galmaan ga'uuf yeroo murteessite ammoo karaa tokkoon fedhiin sadarkaa yaadaa fi gochaa walitti hidhu ta'a. Wanta sammuun ulfooftee amanuu dandeessu kamuu sammuumaan galmaan ga'uu danda'uu qabda. Inni biraan ammoo amantiidha. Amantiin humna yaadaa fi miira kee mul'isu wantoota abdatte jabeessitee qabachuudha. Amantiidhaan waan hin danda'amne uumuu danda'udha. Garuu yaadni gadhee aarii jibba yookaan inaaffaa faayidaa qabnu kamiyyuu yoo amantii qabaanne ni ajjeesa. Kanaaf waan galmaan gahuu barbaaddu hunda irratti ilaalcha gaarii qabaachuu qabda. Inni sadaffaan dubdeebii ofumaan ofiif kennudha. Inni kun dandeettii sammuu kee fedhii keessa gubaa jiru irratti xiyyeeffachuu keeti. Sammuu keessa dammaqaa jalaa akka dhugaatti akka fudhattus gochuudha. Kaayyoo fi hawwii kee barreessi. Yaada gaarii dhugaa jireenyaa ta'een irra deebi'i. Inni afuraffaan beekumsa addaati. Ammi yaadaa hawwii gocha akka ta'e beekna. Ogummaa murtaa'e kaayyoo ijoo daldala yookaan hojii kee wajjin wal qabatu horachuu hin dhiisin. Namoonni ga'umsa gadi aanaa qaban yeroo baay'ee erga mana barumsaa gadhiisanii booda barumsi akka xumurame amanu. Dhugaa dubbachuuf barnoonni hundi beekumsa qabatamaa akkamitti akka argattu akka barattu si gargaaruuf kan yaadamanidha. Kaayyoo kee galmaan ga'uuf beekumsaa fi karoora hojii kee horachuu fi fooyyessuu qaba. Inni shanaffaan ammoo yaadadha. Wanta sammuun ulfooftee amanuu dandeessu kamiyyuu sammuun galmaan gahuu qabda. Kana dura yeroo meeqa kufte humna of kakaasuu guddifachuu qabda. Kana gochuuf karaa hundarra gaariin yaadadha. Yaadni karaa kee irratti tarkaanfii fudhachuuf ifaa fi kakaasuu siif kenna. Inni ja'affaan ammoo karoora qindaa'aa qabaachuudha. Yeroo hundumaa milkaa'uuf karoora qindaa'aan akkamii akka barbaachisu hubachuuf kitaabni Think Underground jedhamu kaayyoo kee galmaan ga'uuf gurmaa'uu fi hojiiwwan kee karaa milkaa'inaaf nama geessan karoorfachuu akka qabdu heereera. Torbaffaa fi inni biraan ammoo murtoodha. Harkifachuun faallaa kutannoo waan ta'eef diina warra milkaa'ina hawwan hundaati. Namoonni milkaa'an hundi murtoo baay'ee dafanii godhu garuu baay'ee suuta jedhanii jijjiiru. Akkasumas namoonni hin milkoofne hundi murtoo baay'ee suuta jedhanii murteessu garuu dafanii yeroo baay'ee jijjiiru. Karoora jireenya keetii kaasi. Wantoota jireenya kee keessatti argaman galmaan gahuuf wantoota irratti xiyyeeffachuu qabdu baafadhu. Kunis amala barumsaa yookaan dandeettii murtoo ta'uu qaba. Namoota kaayyoon isaanii qofti siif abjuu kee fooyyessuuf ta'e obsuu dhiisuuf daftee murteessuu dandeessa. Inni saddeettaffaan itti cichuudha. Ciminaan amaloota milkaa'inaa argachuuf qabaachuu qabdu keessaa cichoominni isa tokkodha. Kan hin milkoofnee fi kan milkaa'e adda baasuu kutaa amala nama tokkoo isa guddaadha. Kanaaf baay'een keenya milkaa'ina dura harka kennina. Garuu yeroo ciminaa fi murannoo barattu gara badhaasa injifannootti fuulduratti dhiibuu dandeessa. Laffaa fi inni dhumaa humna sammuuti. Gareen ijoo garee namoota lamaan kan kaayyoo karooraa fi abjuu isaanii galmaan ga'uuf wal deeggaranidha. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin onnachiiftuu keenya har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Torbee qophii kan biroon aga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu fayyaan tura.